kabajamtoota daawwattoota keenya kun YouTube chaanaalii Torban Bariiti. Odeeffannoo wayitaawaa yeroo isaatti akka isin qaqqabuuf toora YouTube chaanaalii Torban Barii subscribe gochuu hin dagatina. Amma gara odeeffannoo guyyaa har'aaf qabannetti isin dabarsa. Jalqaba irratti mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti wal waraansi hammaachaa jiraachuu odeeffannee jirra. Gama biraatiin Gibx, Somaaliyaa fi Eertiraa walii wajjin ta'uun akka mootummaa Itoophiyaatiin morman waliigaluu isaanis waan odeeffanne qabna. Amma xumura qophii keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya. Tibba kana waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti lola adeemsifameen godinoota akka Wallagga Ba'aa, Wallagga Lixaa, Lixa Shaggaritti lola adeemsifamaa jiruun waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo gurguddaa argamsiisaa jiraachuusaa gabaasee jira. Odeeffannoo kanneenis maddoota dhugaa ta'an irraa argannee jirra. Faana tura. Kanuma wal qabates guyyaa kaleessaa godina Wallagga Ba'aa aanaa Haroo Limmoo fi godina Wallagga Lixaa aanaa Mana Sibuutti miseensonni raayyaa ittisa biyyaa hidhannoo guutuu waliin waraana bilisummaa Oromootti harka kennan. Miseensonni kunniin akka jedhanitti ajajni gara jabeenyaa hawaasa keenya irratti akka raawwatamuu fi ajajni kan nuuf kennamu kaadaroota mootummaa miidiyaa hawaasaa irratti isin argaa oltanirraati jechuudhaan kana dubbatanii miseensonni kunneen gocha gara jabeenyaa hawaasa isaanii irratti raawwatan kanaaf uummata Oromoo dhiifama gaafatanii jiru. Guyyaa kaleessaa waraanni bilisummaa Oromoo simannaa ho'aa miseensota kanneeniif taasiseeti jira. Tibba kana walitti mufannaa mootummaa Itoophiyaa fi mootummaa Gibxii ilaalchisee Eertiraa fi Somaaliyaan dhoksaadhaan mootummaa Itoophiyaa mormuu isaaniitiif mootummaa Gibxii wajjin walii mallatteessaniiti jiru. Waggoota 10 kan lakkoofsisee hidhaa guddichaa Abbayyaa wal qabatee mootummaa Itoophiyaa fi mootummaan Gibxii walitti dhiyeenyi isaanii kan bade yommuu ta'u, mootummaan Somaaliyaas kallattii adda addaatiin mootummaa Itoophiyaa wajjin walitti bu'uun ishee ni yaadatama. Barree mootummaan Somaaliyaa fi mootummaan Eertiraas walitti dhufeenyi isaan mootummaa Itoophiyaa wajjin hin qaban kan miidhame yommuu ta'u, isaanis mufii kanaan mootummaa Gibxii faana mootummaa Itoophiyaa irratti ka'uudhaaf waliigaltee isaanii taasisanii jiru. Kanumaan wal qabatee mootummaan Itoophiyaa loltoota isaa Somaalilaandii qabsiisee jira. Mootummaan Gibxii immoo gara Somaaliyaatti loltoota isaa bobbaasee jira. Maaltu ta'uuf jira? Maaltu ta'uuf deema? Yeroo itti kan ilaallu ta'a. Odeeffannoon nuti har'aaf qabanne kanumadha. Amma dhumaatti waan nu dhaggeeffattaniif galatooma. Horaa bulaa.